Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu ilmaan Oromoo qaqqaalii addunyaa irratti argamtan hundi keessanuu salaama naqiyyaa kan kabajaa fi kan jaalalaa qilleensumarraan qilib jeessan haa qaqqabu isiniin jecha. Egaa irraan tana barumsa tokko isin qabadhee adda jira. Barumsa irraa tana jecha hayyoota jechuudha. Maaksa hayyoonni keenya kanneen dabranii fi kanneen jiranis hunda isaa isiniif qabadhee addeen jira jechuudha. Akkaatuma salphaadhaan seenaa gootawwan keenyaa barachuun barbaachisaadha waan ta'eef kana hunda hordofnee haa walirraa barannee wal barsiisnuun isiniin jaa hordoftoota. Kanan dura odoo barumsaatiin ceenan duratti warroonni YouTube channel kiyyaaf haaraa taatan subscribe fi like share gochuudhaan nu jajjabeessaa isinii jecha gamanumaan gara barumsa kiyyaatti isin deebisa jechuudha. Egaa appii tokko jechuudha, appii ajaa'ibaati. Appilikeeshinii kana argachuudhaaf pilaastorii keessan irra deemtanii jechuudha. Pilaastorii keessan irra deemtanii mallattoo waraabbii kana tuqxan jechuudha. Namoonni keenya gaarra baay'een barreessuu ni dandeessani. Kan barreessuu hin dandeenyeef ammoo mallattoo waraabbii maayikii xiqqoo tanarra tuqxanii kana haala kanaan search godhatan jechuudha. Amma ani waan duraan search godhe jecha hayyoota jettanii haala kanaan search godhatuun booda isiniif dhufa jechuudha. Hedduutu isiniif dhufa, egaa tokko lama miti, isin feetan keessaa buufachuu dandeessan jechuudha. Maaksoota hayyoota Oromoo kanneen wareegamanii fi kanneen lubbuun jiran iddoo hundi isaanii asirra jira jechuudha. Asirra barachuu dandeenya. Amma install godhee isinitti agarsiisu waan salphaa tokko jechuudha. Oduu appilikeeshinoota waan biraa taate namni miiliyoona meeqaatu buufata, amma kun appilikeeshinii kana nama 5,000 qofa jechuudha. Oduu waan Oromoo ta'uu baate nama biliyoona meeqaatu buufata jechuudha appii kana. Amma walumaan seennaa haa ilaallu. Nuti jalqaba irra Jawaar Mohaammed Tasfaa jechuudha. Skip. Ani Oromoof qalbiidha. Hacaaluu Hundeessaa. Wallaahi ani Oromoodha. Oromoo jennee baanee Somaalee jennee hin galnu. Haaji Adam, Haaji Abdullaahi Ganamoo, kuna akkuma agartan maaksoonni Oromoo hundi keenyaa guutuu isaatu keessa jira jechuudha. Asirra deemtanii hunda isaa dubbifachuu dandeessan jechuudha. Har'a namni tokko seenaa keessanirraa maal beektan jedhanii odoo kan nu gaafatan taate gaafii akka hin dhabneef nu gargaara jechuudha. Waa hunda isaanii telegiraamii jechuudha. Haala kanaan peejii feesbuuka isaaniillee jala seentanii fooloo gochuudhaan waa hundarraa barachuu dandeessu jechuudha. Lakkoofsa isaanii kan bilbilaa waan taasisan argama jechuudha. Haala kanaan barachuu dandeessu jechuudha. Qeerroo fi qarreen addunyaa irra jirtan hundi keessanuu namni seenaa ifii hin beekne sareedha jechuudha. Saree akkana hin qabneef waa hunda barachuun barbaachisaadha. Akkuma asii duras waa'ee barumsa irraa duraa keessatti
waa'ee seenaa Oromoo horta ilmaan Oromoo irraa barsiisnee turre ammas isuma sanii wal fakkaatu jechuudha. Kunis kan san caalu yoo ta'e malee irraa gadii miti jechuudha. Kanaafuu qarreewwan kiyyaa asirraa deessa deemtanii barachuu dandeessu jechuudha. Kunoo jechoota isinitti irra laayikii tuquu dandeessan jechuudha keessa deemtanii. Kana asuma irraa barachuu dandeenya jechuudha. Mammaaksota jaarraa abbaa gadaa fa'aa abbaan haqaa dhugaa qabu yoo callisee diinni namarratti koraa jee jaarraa abbaa gadaati. Ijibbaatni kun na ajjeeste malee seenaa koof sochii uummata Oromoo hin ajjeeftu. Namni bilisummaa hin qabne sareedha. Saree keessattuu saree fayyaa hin qabne jee jaarraa abbaa gadaati. Oromoon yoo odeenuu diina ofirraa kaasa. Qawwee dandeenyu haa tolfannu, dadhabnu qabeenya qabnuun haa bitannu, dadhabnu diinarraa haa hiikannu jaarraa abbaa gadaati. Uummata cinaa keenyaa hin geenye kana qawwee dhiisii irra siinee otoo gurguruu baannu torbaan takkatti biyya teenya keessaa yaafna jaarraa abbaa gadaati. Gara feeteen nu geessaa dubbiin garaa keenyaa baate garaa deebinee jirti. Kanaatti achi waan feetan nu godhuu dandeessu. Adam Saaddoo. Lubbuu gaafa dhalatte duuti. Du'a sodaa haqarraa hin dabin. Haji Adam Saaddoo. Sunsuma jijjiiramuus ibidda uummata gubu jiru sanuma. Afaan Ormaa kan tolche kabaja kan isaanitti waliin raadiyoo naqamaa osoo ka'anii tolchanii lolli diinaa qabatee dhabama hulaan balbala cufachuu dandeettu banama. Sheek Bakirii Sabaloo. Akkanatti keessa gaddeemtanii eernan akka Eebbisaa Addunyaa, Elemoo Qilxuu, Ismaayyoo Muusaa, Waaqoo Guutuu hodduutu as keessa jira jechuudha. Nuuho Mahamad Goobanaa, Baqalaa Garbaa, Jawaar Mahamad, Dr. Mararaa Guddinaa, hayyoonni Oromoo akka jiranitti as keessatti argamu jechuudha. Mammaaksoota adda addaa harma keessa argachuu dandeessa. Kunoo kanneen goota keenya artist Haacaaluu Hundeessaa fa'aa. Ani Oromoof qaaliidha. Mammaaksa Haacaaluu Hundeessaati. Seenaan haa hin yaadatan. Jecha qeerroo Oromoo. Fiziraazimiin biyya Itoophiyaa shimis shaaris hin qabu. Haa tokkoomnu. Tokkummaan kan bareedina mana fincaanii qofaa keessatti qabsoon keenya hanga duunee fakkeenya hedhamnee dhumnutti qofa miti. Hanga mirgi daangaa keenyaa nuuf kabajamutti. Rakkoon qabsoo Oromoo rakkoo hoggansaati. Hayyootni keenya mariidhaan uummata dursee malee
uummatni tokko ta'ee waliin hiriiruuf kutatee murtaa'ee ka'ee jira. Lafa koo dhaabbatu nu sodaachisee lafa koo dhaabee balaan ilma koo dhumurra lafa koorratti du'uu naaf wayya. Mammaaksi qeerroo Oromoodhaati. Egaan hordoftoota kiyya haala kanaan seenaa Oromoolee hordofuu dandeessanii wanti akkuma asirraa agartan kun gootonni keenya kanneen du'anis Rabbi haa rahmatuu fi jannata firdawsii haa kennuuf. Kaanis biyyeen itti haa salphatu jechaa asumaan barumsa irraan tan isin qabadee dhiyaadde kanumaan gamma waliin baranne kana haga barumsa biraatii walitti deebinutti. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.